يجت أماس قربان لي يو فرنجلي ni faranjala gurbaan istigeera ranibar abbaa dhagee didaa warra dhagee didaa goonni fufuuti gurba faranjalee maali faranjaluu dhorkani loko ka biraatan aadaan itti lukkisanii jalaanga gubbaatti itti maranii karaan faranjaluu dhorkan jira waggaa torbaan lamaan saaruu sa ziyaaraa harka lama gadi dhiisu tolee jaartilee ni faranjalti waggaa isin faranjalti kan godhan masaanuu itti lukkisanii tu masaanuma faranjaluu dhorkan wadi biraa balli jiru gaangelee ni faranjalti qabuu diddi suutuma jetteeti cancala teetee gubbaa baata faranjaluun dhorkite sadiif isaan kun dhandaaraadhaati gaa keessattuu akka isin jettanii birraa kana wajjin wallisanii miidhagsuun baay'ee bareedaadha waan biraallee yoo irraanfatan kana jechuun baay'ee namatti tola abbaan kabaja haadhaa qabu kan akkana jaalatee fuudhee jecha kana ijoolleen isaatillee dhagee ati guddetti intala akkasii jaalalaan fuute sayyoo warra isaanii hojii jettanii isin lamaan kun amma mana keessa leetanaa jennu har'a dhugaa mana keessan ta'e warri keessan ni ajaa'iban isin jaalala akkasiisan babbifachaa wal fuutanii saburbaa kana nuti michiyyoo tana ni fuusifne waliin dhalatee jira walumaan dhallee warri keessanis dhugaa mana isaanii dheetanis saburbaa kana ijoolleen kana fuudhe moo Kurbaagenya kana micootenya tana wajjin dhalle waggaa jedhan ilmoon harma keessaa nuti jaalala kana kuban qabdu kun waan laafaadhaan ilmoon jaalala sanii isinii kan akka kabajaa walii qabuu fi maatii wajjin haalee aantii wajjin kabajaa kana qabdan harma salluwaa guddatte ilmoon booda hayyuu taatu isin mootan ilmoon jireenya isii keessatti illee araraafamnee gammaduudha dhugaa sana harma lubbuu malee dhageessu waan qalbiin nama hundaa jettu kana lubbuu jirti waan laafaadhaan kanaaf yochi deemtu kuma realistic initial idea realistic namummaa namaatiin fuudhee jaalala amma ta'a akkuma daansii dhaqanitti itti waliin deemuufaan wanni fuudhaa fi heeruma irra dhuguu adachiitan irra boodarraan namaa ta'e kanaaf taphaaf guyyaa yaa'an taphataniitu magalanii guyyaa dhugaa kana jiru gizee dhugaa eeggatanii murtii jaalalaa akkasiitiin waliin fuudhuu jechuun nama lamaa wal fuudha kanaaf adeemaa dhalootaatiitu jaalala namummaa kanaatiif gaaddisa jaalalaa kanatti waliin jireenya namummaa barbaachisaa kana keessatti aadaadhaan waliin jiraata jechuudha kanaaf jaalaltii waan guddaadha fuudhaa fi heerumni bu'uura guddaadha kanaaf abbaayyuu hanga fedhe ayyuu ta'ellee ilma ayyuun dhaluu haadha gaarii jaalalatan hanga dhumaatti eedee abbaa kaddamtee lammii kaddamtee aalii kaddamteetu gurbaa bareedaa boru namni jaalatuu fi nama aadaa lammiifillee haadhaa turkata jedha yoo ati jallatte wanni tolaan jiru dachiidha abbaan sana kanaaf qaceelloo hanga hin qabne dubartii rabbii yoggaa uumaa hodhu wajji uume uumaatan rabbii yoggaa uumaa hodhu wajji uume baay'ee dinqisiifachaa baay'ee keessa jaalachaa nama biraata akka silaa akka carraa ta'ee mana kee dhuftanii abbaa manaa mana kee keessa nama barbaadanii haadha manaatii fi obboleeyyan ijoolleen illee maqumaan nu yaamti ijoolleen illee akkana godheen beekamta ijoollee ishee dhimmoota kana hiikkachaa aadaa kana keessa jiraachuun maal si gargaara akkuma nama aadaatti akkuma aadaa sabaattu bikka jettu gammaduudhaaf waan akka qabdiin boonuudhaaf si gargaara qabeenya naannoo kanaa kan ibsu foolli isin baay'ee kumaalan hubadhee waan baay'ee akka beektan understanding godha amma waa'ee naannaa kanaa fakkeenyaa fi hawaasni naannoo kanaa ibin amma haruma kana maal jedhee faarsaa ture naannoo fakkeenyaaf amma isin mandariin ni jira mandariin amma naannoo kanatti beekamaadha naannoo biraatti beekamu almost fakkeenyaaf bifuma jaalalaa fakkeessanii jala faa buusanii wantoonni jiru inni kun illee tokkoffaa irratti
Waa naannoo kana dubbachuuf illee wal qabsiisuuf illee hundaa waan ta'eef waan hafuura jiru kana spesifiik amma guddaarraa gara xiqqaatti gadi dhufna. Dhugaadha. Hawaasa aadaa qabu tokkoof dinagdeen baay'ee murteessa. Isa alatti hin ta'u. Bu'uurumaa hojii amma handaarraa sadeen aadaa sadee gallu haduraa darasanii jabeessu. Waa hundinuu waan kana jira. Waliin jireenya kanarratti waan kana warri keenya raareedha. Baddaa way baddaa bosonaleeti. Lolee wal awwaallaa. Humni lola daagaa nuti lammii waliitii jedha. Aadaan ammaan tana dinagdeen qaroomina namaatii fi baay'ee murteessaadha. Motora kanatti akka bahaatti kan jiran already bunni ni jira. Baay'asiitiin gaammoo egaa handhuura kana taatu Harargee tanaaf magaalaa guddoodha. Waan baadiyyaan qabduutu magaalaa kanallee magaalaa godha. Asiin laga jaarsoo kanaa jira, Taamisii jira, Gaaleetii jira. Hangi tokko isaan kun hundi Harargee waa jala jiranii oomisha bunaati. Inni guddaan jechuudha. Akka addunyaatti akkuma Itoophiyaatti bunni dhandhama isaatiin sadarkaa olaanaa. Haa darajaatti dhandhamtoonni murteessanii olitti jiru buna bahaa kana. Kanaaf ni jaanilla. Lafa tana amma xiqqoo maddii kanatti ni ta'a. Eegalamaa jira waan dhugaatii malee qabbanaas ni qaba. Laffeen ammoo lagalee ni wanni guddaan isaa buna Harargee kana mee xalalchinee qinyaa deemu moodhaan feetu jenna waggaa jedhanii bunni kun ni jira. Dinagdee irratti wannoonni biraa amma muuzii baay'inaan laggeen moggaa kana muduraarraa jechuudha. Avokaadoon egaa boodaa kana inisheetiivii mataa isaa qaba. Kunis babal'achaa jira. Haa wanni jiru jimaa. Isa kana afoolan mee akkamii qabeenya kana akkamii faarsuun qabeenya yookaan afoolan ni jira amma. Maal jedhan amma jimaan kun sadarkaa qaba urata qarxii qaba. Maal jedhan qamaana jimaa urata qarxii arbaashaa jiraa qudaarraa yaaboogaa obboleeyyan keenya kanaas gaaddisa jaalalaa haa jaalalaan nuufaayii jedha. Qamaannee mirqaan jimaa urataas qarxees qudaas hundarraa qamaanee mirqaanne obboleeyyan rabbii kana yaa rabbi jaalalaan nuufaayii gaaddisa jaalalaan nuufaayii jedha. Qamaanee jimaa urata rabbii qamaanee jimaa urata qudaa qarxii arbaasharraa obboleeyyan rabbii kana yaa rabbi jaalalaan faayii gaaddisa jaalalaan nuufaayii waleeju kanan yaa kuma yaanitti bishingaa bishingooyyee qamadiyyaa maallaqooyyee namnummaan qamadii tanaa fi bishingaa adii kanaas boqqolloo adii tanaas sararaan hin qonne akkuma jaldoo dhakaa horee hin jiraa maallaqooyyee jedha. Kan maalirraa jedhan maaliin huccuu jijjiirra ta'e. Bishingaa bishingooyyee boqqolloo yaa qamadiyyaa maallaqooyyee namnummaan isaan kana sararaan hin qonne isaa akkuma jaldoo dhakaa horee hin jiraa maallaqooyyee jedha. Wanni huccuu jijjiirra ta'e hin jirtu. Ni jajjabeessa. kan mandariinaa Mandariinni ni jira. Baay'inaan gadi bakka biraatti raasee. Isa dargaggoorra jiraa? Wani ereeri jira. Ereeri gootaati. Ooyiruu mootummaatiin jira. Achitti oomisha. Ereerirraa dhufa. Ereerirraa. Garuu dargaggoo kanarra hangaafuma ijoolleetu Ereerirraa dhufa. Achii immoo hanga asii kana kan dhufu jiru ereerirraa. Tufaana eera. Tufaana ereerirraa kana ni diqaalaa bisanii ooyiruu mootummaatiin jira. Samara gilla irratti Malee dargaggoon hin qabu. dargaggoon hin qabu. Hanga achuma raaraamsamu. Achumarraa fidanii asii wal Raabsamu. tufaana eeranii fi mandariina. Malee kan kan muuzaa wanti jedhan jira. Musni gaarii ooyiruu gaarii. Akka muuzaa
isaan hedduu waan irra illee qabaachuu waan muusni hiikaa guddaa qaba bareedina bakka magariisummaa bakka bu'a muduraa sadarkaa addunyaa irra jiran keessa shelf